Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota GMN akka mooltan isin jecha GMN irraa oduu galgalaa kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu galgalaa kanaa kan isinitti himu ani Ilaallee Sireeti. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee guyyaa irraa taa'een muudama ministeerota 5 raggaasisee jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee isaa lammaffaa bara hojii afuraffaa waggaa 6ffaa onkololeessa 29 guyyaa irraa gaggeesseen muudama ministeerota garaagaraa 5 raggaasisee jira. Haaluma kanaan ministeera dhimma alaa Dr. Gedeon Timoteos, ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasahuun Gonfee, ministeera turizimii Aadde Salamaawit Kaasaatii fi ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shaamit Shaanqaa mirkaneessuudhaan qabooyaa'ii walgahichaa dhiyaates qorachuudhaan mirkaneessee jira. Itti dabaluunis manni marii bakka bu'oota uummataa haasawaa banisaa pirezidaantiin Federii Taayyee Asqasillaasee gaafa fulbaana 27 mana maree bakka bu'oota lameen irratti taasise ilaalchisee mooshinii dhiyaate qorachuudhaanis raggaasisee jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaadhaa waraqaan eenyummaa biyyaalessaa sanada balalii biyya keessaatiif akka tajaajiltuuf sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa wajjin waliigaltee mallatteessuu beeksisee jira. Guyyaarraa dhaabbatichi karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaatiin akka beeksisetti waraqaan eenyummaa biyyaalessaa sanada balalii biyya keessaatiif akka tajaajiltuuf sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaatii wajjin waliigaltee gochuu karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoodeetii jira. Lammiileen Itoophiyaa biyya Libaanos jiraatan akka gara biyya isaaniitti hin galleef cufamuun daandii xiyyaaraa biyya Libaanos danqaa ta'uu ministeerri dhimma alaa ibsaniitii jiru. Sababa walitti bu'insa Israa'elii fi waraana Hezbollaatiin daandiin xiyyaaraa biyya Libaanos cufamuun lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin galle danqaa uumee jira jechuudhaan ta'us garuu lammiileen Itoophiyaa humni 5 ol biyyatti deebi'uuf kan galmaan ta'uu dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo himaniitii jiran. Haleellaa Israa'el torban dhiyoo dura raawwatteen hoogganaa waraanaa garee Hezbollaa tan dhabdee Libaanos hoogganaa haarawaa Sheek Naim Qaasim garicha dura taa'ummaadhaan akka gaggeessuuf bakka Hassan Nasrallah buufachuudhaan filachuu beeksifteeti jirti. Sheek Naim Qaasim nama siyaasaa guddaa Libaanosii fi itti aanaa Hassan Nasrallah ta'uudhaan gaggeessaa kan turee fi manguddoon waggaa 71ffaa kun garicha dura taa'ummaadhaan akka hoogganuuf guyyaarraa filachuu Libaanos beeksifteeti jirti. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf GMN irraa isinitti himnee kanan gammaa hordofaa turtanii qophiiwwan GMN hafan birootti fufuu turtii gaarii.